Illee Arsiitti balaa tiraafikaa mudateen yoo xiqqaate lubbuun namoota 16 bahuun dhagahame. Biyya Tarkii Istaanbulitti balaan kirkira lafaa cimaa reektar iskeelii 6.2 qaqqabuun namaa fi qabeenya irratti miidhaa cimaa geessisee jira. Paakistaanii fi Hindiin waraana haaraa jalqaban kan jedhus oduu keenya kanarraa keessatti qabanneetiin jirra. Hanga xumuraattiin waliin akka turtanis naffeerra. Nageellee Arsiitti balaa konkolaataatiin namoonni 16 du'an. Godina Arsii lixaa aanaa Nageellee Arsiitti balaa konkolaataa gaheen namoonni 16 du'uun himameera. Konkolaataan deddeebisaa uummataa Shaashamanneedhaa imaltoota fe'ee gara Finfinnee imalaa ture konkolaataa wal harkisuu walitti bu'uun balaan kun mudachuu isaa odeeffannoo waajjira kominikeeshinii magaalaa Nageellee Arsii irraa argamee ifa godheera. Itoophiyaa fi Raashiyaan damee fayyaatiin tumsaan qaban waliin cimsanii itti fufuu Dr. Magdas Dhaabaa himan. Itoophiyaa fi Raashiyaan damee fayyaatiin tumsa qaban cimsanii kan itti fufan ta'uu ministeerri fayyaa Dr. Magdas Dhaabaa himaniiru. Mootummaan Raashiyaa Itoophiyaatti hojii fayyaa ammayyeessuudhaaf kan dandeessisan meeshaalee laaboraatoorii socho'aa deeggarsa kenneera. Ministeerri fayyaa Dr. Magdas Dhaabaa deeggarsicha eegumsa mirga maamilootaa fi to'annoo namoomaa federaalaa Raashiyaa aanaa Pooppoovaa harkaa fuudhaniiru. Laaboraatooriin kun socho'aa ta'ee fi dhukkubsattoota garaagaraa irratti yaala kan godhuu fi dhukkuboota dhibbaan lakkaa'amanis qorachuudhaaf kan dandeessisu ta'uu himanii jiru. Deeggarsi michummaa cimaa Itoophiyaa fi Raashiyaa kan agarsiise ta'us dubbataniiru. Kirkirri lafaa reektar iskeelii 6.2 ta'ee Istaanbulitti mudate. Tarkiyyee Istaanbulitti balaan kirkira lafaa cimaan reektar iskeelii 6.2 ta'uu mudateera. Abbaan taayitaa bulchiinsa balaa fi yeroo hatattamaa Tarkii akka jedhetti balaan kirkira lafaa cimaan kun magaalaa Istaanbul uummata miiliyoona 16 qabdu raaseera jedhe. Hanga ammaatti miidhaan gahee gabaafamuu baatus jiraattonni hedduun garuu gamoowwan balaa kirkira lafaatiin uumame kanaan raafaman keessaa baqachuu isaanii himanii jiru. Komishiiniin marii biyyaalessaa qooda fudhattoota marii ajandaa walitti qabuu sadarkaa biyyaalessaa fi federaalaatti hirmaataniif waamicha dhiheesse. Komishiiniin marii biyyaalessaa qooda fudhattoota yeroo itti aanu marii ajandaa walitti qabuu sadarkaa biyyaalessaa fi federaalaatti mari'achuu irratti hirmaataniif waamicha dhiheessuun himame. Dhaabbileen amantaa, dhaabbileen miti mootummaa, waldaaleen, paartileen siyaasaa, qaamoleen mootummaa dabalatee kanneen birootiif waamichi dhiheeffamuu komishiinichi ibsa godheera. Naannoo Amaaraatti haleellaa dirooniitiin namoonni 100 ol ajjeefamuun himame. Naannoo Amaaraa godina Goojjam Bahaatti haleellaa dirooniitiin namoonni 100 ol akka ajjeefamee jiraattonni himaniitiin jiru. Kana ilaalchisee bulchaan aanichaa akka jedhetti haleellaan raawwatame kun hidhattoota faannoo irratti kan raawwatamee fi haleellaa kallattiidhaan mul'ata sirrii dhaheera jedhe. Bulchaa aanaa NRJ'n naawugaa kan ta'an obbo Muluu Geetuu namootni nagahaa ajjeefaman isa jedhanii dubbataniif oduu diinaatii kan jedhanii fi haleellichi hidhattoota faannoo irratti kan raawwatamee fi kallattiidhaan ergama isaa kan bahateedha jechuunis dubbateetiin jira. Kanuma sababeeffachuun komishiiniin mirga namoomaa Itoophiyaa haleellaa kana raawwatame hordofaa akka jiru beeksiseera. Jiraattonni garuu yaada isaanii akka himanitti haleellaan kun namoota nagahaa irratti kan raawwatame yoo jedhan bulchaan aanichaa fi hooggantoonni naannawaa garuu hidhattoota faannoo irratti kan raawwatamedha jechuun dubbatanii jiru. Oduu kana kan gabaase BBCdhaan magaalota Israa'el keessatti ibiddi bosonaa hamaan mudachuun dhagahame. Israa'elitti ibiddi bosonaa cimaan kan qabatee fi magaalota akka Yerusaalemii fi naannawa magaalaa guddittii biyyattii Teel Aviivitti ta'uunis ibsameera. Magaalota Israa'el keessatti ho'i guddaan sababa ibidda bosonaa hamaa mudate kanaan ta'uunis dubbatamaa jira. Ibiddi bosonaa kun Yerusaalemii fi magaalaa guddoo biyyattii kan taate Teel Aviiv keessatti kan kahe yommuu ta'u, aangawoonni Israa'el helikoophterootaa fi konkolaattota balaa ibiddaa kana bakka sanatti erguudhaan ibidda kana to'achuudhaaf yaalaa jiraachuu dubbataniiru. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuu wayita ammaa ibidda biyyattii keessatti mudate kana to'achuun rakkisaa ta'uu ibsuudhaan yoo ibiddi bosonaa kun hammaate Israa'el biyyoota ollaa irraa deeggarsa gaafattu dubbachuu isaanii dubbateera. Hindii fi Paakistaan jidduutti waraanni haaraan eegaluun himame. Ajjechaan Kaashmiiritti ta'ee olloota Nikularaa hidhatan lama waraanatti galchuun dubbatameera. Kaashmiir bulchiinsa Hindiin bultu keessatti bakka hawwata turizimii Himaaliyaatti namoonni 26 hidhattootaan ajjeefamanii guyyaa tokko booda Indiyaan Paakistaan irratti tarkaanfii fudhachuun dhagahame. Tarkaanfii kanaan daandii guddaa biyyoota lamaan wal qunnamsiisuun waliigaltee bishaan qooddachuu kan addaan kutee fi dippiloomaatota ari'uu fi abbootii viizaa Paakistaan tokko sa'aatii 48 keessatti akka bahan ajaja dabarsuunis dhagahameera. Qondaaltonni Paakistaan haleellaa kana keessatti gahee biyyattiin qabdu haalaniin deebii kennuudhaaf kaamisa dhufuu walgahiif akka jiran ministeerri haajaa alaa biyyattii beeksiseera.
Haleellaan Pahalgam naannoo jeequmsi itti hammaatu kana keessatti dhiheenya kana balaa hamaa isa lubbuu hedduu galaafate tahee galmaa'eera. Kunis hariiroo biyyoota lamaanii duraanuu qorraa ta'e akka hammeessu kan sodaatameef Hindii fi Paakistaan Kaashmir biyya jedhanii kan dubbataniif garuu biyyattii tana irratti kan wal falmanidha. Ammatti ammoo biyyoonni lamaanuu kutaa bulchiinsichaa gara tokkoon qofa kan to'atanidha. Gara tokkoon Paakistaan gara tokkoon Indiyaan kan to'atan yommuu ta'u yeroo ammaa kanatti ammoo biyyoota lamaan waraanatti galchee jira. Erga Hindiin qoqqoodamtee Paakistaan bara 1947 uumamtee as olloonni waraanaa nikularaa qaban lamaan bulchiinsa kana dhuunfachuudhaaf wal waraanaa jiru. Mootummaan Hindii haleellaa kanaaf deebii aarii guddaa guute jechuudhaan kan kennee fi Paakistaan alkallattiidhaan akka itti gaafatamtu akeekkachiiseera. Indiyaan yeroo dheeraadhaaf mootummoonni Islaamaabad dhufanii kan darban marti gareewwan kanaaf kan hidhatan naannicha keessa jiran deeggaruu jechuudhaan himachaa kan turtee fi Paakistaan kana cimsitee kan mormituudha. Ministeerri muummee Hindii Naaraandiraa Moodii barreeffama X irratti maxxansaniin warri gocha fokkisaa kana duuba jiran seeratti ni dhihaatu jechuun sodaachiseera. Hindii waliigaltee bishaan Indus Water Treaty bara 1960 irraa eegalee hojii irra turee fi waggoota kurnan lamaan darbaniif dippiloomaasii diinummaa dandamatee adda kutuudhaaf dandeetteerti. Waliigaltichi Hindiin laggeen bahaa Paakistaan ammoo kanneen dhihaa laga Indasii fi laggeen xixiqqoo gara Indus yaa'an akka to'atan hayyamam. Waliigaltichi garuu Hindiin haalota adda ta'an muraasa irraa kan hafe bishaan laggeen hidhaa yookaan kan dhiha irraa gara gadiitti gara Paakistaan yaa'an hayyamuu qabdi jechuun dubbatama. Ejensiin nageenya Hindii haleellaa kana kan raawwate garee Kaashmir Resistance jedhamu kan ta'een amanama. Hidhattoota ajjechaa kana raawwatan adamsuudhaan hanga kibxata galgalaa itti fufa jechuunis dubbatamaara. Mootummaan Paakistaan manni maree nageenyaa biyyaalessaa kan qaama waraanaa fi nageenyaa biyyattii bulchuu kamisa dhufu akka walgahu ibsee jira. Haleellaa kanaan Pahalgam booda ministeerri haajaa alaa Paakistaan lubbuu turistootaa hedduu kan dhabuun akka ta'e yaaddesse kana ibsuudhaaf ammoo gaddi guddaan akka isatti dhagahame dubbateera. Tarkaanfiiwwan Indiyaan roobii darbee labsite kanaan gorsitoonni waraanaa Paakistaan kanneen teessoo isaanii imbaasii Deelhii keessa godhatan hatattamaan akka bahanis himameera. Torbaan dhufu ammoo dippiloomaatonni dabalataan akka ari'aman karoorfameera jechuun ibsichi baaseera. Haleellaa Pahalgam kun wal dhabdee yeroo dheeraadhaaf olloota nikularaa hidhatan gidduutti muddamaa baroota ture hammeessaa akka jiruu fi sodaa guddaa naannawa keessatti akka uumes dubbatamaara. Kanaan dura ministeerri ittisaa Raajnaat Singis deebii Hindiin kennitu namoota yakka kana raawwatan irratti xiyyeeffachuu bira kan darbu akka hin taane dubbateera. Namoota taatii kana raawwatan qofa osoo hin taane jedham warra duuba taa'anii gocha akkanaa dachee Hindii irratti raawwachuudhaaf shiratatan irrattis bira kan geenyu ta'a jechuun dubbateera. Hooggantoonni addunyaa haleellaa kana bal'inaan kan balaaleffatan yoo ta'u Hinditti garuu aarii fi yaaddoo guddaa uumee jira. Namoonni ijaan argan maatii guutuu dabalatee namoonni ayyaana kabajan lubbuu isaanii baraaruudhaaf yoo baqatan jeequmsaa fi dhiigni dhangala'ee mul'achuus dubbataniiru. Waraanichi biyyoota duraanuu walitti gaarreeffatan walitti kaasee akka wal seensises dubbatamaatiin jira. Hindii fi Paakistaan biyyoonni lamaanuu nikulara hidhatanii kan qabanii fi guyyaa isaanii akka eeggatanis dubbatama. Waliigaltee duraan walii galan addaan kutuu isaanii laggeen waliin itti fayyadaman addaan kutuu fi kanneen birootis dabalatee rakkoon biraa uumamee jira. Pirezidaantiin Filisteen Hamaasiin arrabsuun dhagahame. Pirezidaantii Filisteen kan ta'an Abbaas Hamaasiin ilmaan sarootaa jechuun namoota butaman akka gadhiisu gaafateera. Muhammad Abbaas Hamaas ilmaan sarootaati jechuudhaan dheekkamsa wayita haasa'an gareen kun namoota butee harkaa qabu akka gadhiisu hidhannoo akka hiikatuu fi waraana Israa'el geggeessitu goolabuudhaaf Gaazaa dabarsee akka kennus gaafateera. Pirezidaantiin Filisteen Muhammad Abbaas walgahii West Bankitti taa'ame irratti Hamaas haleellaa Israa'el Gaazatti raawwattu akka itti fuftuuf sababa ta'e jechuudhaan namoota butee harkaa qabu gadhiisuu akka qabu gaafateera. Pirezidaanti Abbaas waraanni Gaazaa ji'oota 18 dura erga jalqabee as yeroo jalqabaatiif Hamaas irratti qeeqa cimaa dhiheesseera. Qondaalli Hamaas tokko waan Abbaas jedhan kana harka caaluuf arrabsoodha jechuunis balaalfateera. Torbaan darbe Hamaas wixinee dhukaasa dhaabuu Gaazatti kan dhaabu haaraa Israa'el irratti dhiheessite fudhachuu diduun ni beekama. Wixineen sun dhukaasa torbaan jahaaf dhaabbatu keessatti Hamaas hidhannoo akka hiikkatuu fi namoota butaman 59 hafan keessaa 10 akka gadi dhiifamanis dubbatanii kan jedhan ture.
Hamaas gama isaatiin Israa'el waraana guutumaa guututti dhaabdee Gaazaa keessaa guutumaa guututti yoo baatem namoota bute hunda dabarsee akka kennu deebi'ee ibsee ture. Meeshaalee waraanaa hiikkachuu garuu fudhachuu dideera. Abbaa taayitaa Filisxeem kan Abbaasiin hooggananii fi sochii paartii Fataah bu'uureffatee erga Hamaas bara 2007 Gaazaa to'atee as kutaalee West Bank qofa bulchaa tureera. Abbaan taayitaa Filisxeem waraana Gaazaa booda Gaazaa bulchuudhaaf qophii ta'uu yeroo hunda cimsee kan ibsudha. Garuu sirriitti Filisxeemotaaf hin dubbanne yookaan tarkaanfii bu'a qabeessa hin fudhanne jechuun Filisxeemonni qeeqa isaan irratti darbatu. Abbaan walgahii mana maree Filisxeem kana kan dursu Abbaas magaalaa Raahmallaatti taa'ameera haasaa mufatanii dubbatan Hamaas cimsanii qeeqaniiru. Hamaas namoota butee uggure yakkamtoota yookaan Israa'eloota akka Gaazaa keessaa yakka isaanii raawwataniif sababa ta'eera jechuunis dubbateera. Ilmaan sarootaa nama qabdan eenyullee haa ta'uu gadhiisa. Sababa isaan lakkaa'amaniif kana goolabaa miidhuurraa uf qusadhaa lammiilee keenya irratti balaa fiddan dhiisaa jechuun arrabsoo itti makuudhaan dubbateera. Pirezidaantichis Hamaas itti gaafatamummaa Gaazaa bulchuu abbaa taayitaa Filisxeemitti dabarsee meeshaalee waraanaa kan ammaa harkaa qabu kana abbaa taayitichaatti akka kennu akkasumas gara dhaaba siyaasaatti ceehuu akka qabus dhaamee jira. Miseensii fi abbaan taayitaa Filisxeem waggoota kurnanitti lakkaa'amaniif addaan qoodamuu ibsaniiru. Miseensi biiroo Hamaas Baasim Naahim murtee Abbaas kana qeeqeera. Qondaalli Hamaas kun Abbaas qaama uummata isaa guddaa fi murteessaa ta'e arrabse jechuudhaan dhaabbanni oduu Associated Press gabaaseera. Walqoqqooduun isaanii kun hooggansa Filisxeem West Baankii fi Gaazaa keessatti tokkoomee akka hin uumamne kan mirkaneessedha. Manguddoo ganna 89 kan tahan Abbaas lammiilee Filisxeem hedduu biratti akka waan gahumsa hin qabneetti kan ilaalamudha. Abbaas waggoota dheeraadhaaf filannoo malee aangoo irra kan turedha. Qeeqxonni abbaa isaa kan dubbatanii fi abbaan taayitaa Filisxeem dhiibbaan kan uumnee fi malaammaltummaa hamaadhaan kan laaqamedha jechuunis kan isaan dubbatanidha. Hamaas gama isaatiin abbaa taayitaa Filisxeem Israa'eliif tumsa jechuudhaan kan qeequdha. Gama biraatiin ammoo roobii darbee gartuu waraanaa Hamaasiin hidhata qabu jedhamu lammii Israa'elii fi Hangaarii kan qabu butee ture Omrii Miiraan boolla lafa jalaa keessatti viidiyoo waraabee gadhiisee jira.